daawwadhaa fe'u. Mukkeessii lamaa kan nuti ajaan qaba. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirtan nagaa keenya sinaa qaqqabu jecha arras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan qaba. Namoonni channel kanaaf haaraa ta'uu jiraattan subscribe gochuun dagatina. Yaada yoo qabaattan commenti barreessaa. Mallattoo notification illee tuquun dagatina. Maaliif viidiyoo yeroo gadhiisu dafee akkasuma bira gahuuf jechuudha. Sanii fagaadhumaatti na daawwadhaa. Meemaa fe'eefu yaadannoof akka ta'utti yaadannoof akka ta'utti sheema kana fudhannamee sheema yaadachuuf deemnee ol dhufuuf. Kunoo paantiin kun meeqa waama? Isheen 350 qofa. 350 qofa. Kun immoo? 350? Surree malee uffadhaa duwwaa masaan uffadhaa. Hin barbaachisu surree irratti uffachuun. Ilaa gifti nuti paantii jalatti uffatamu 350 bituu mitiiti. Surree iyyuu 350 kan binne muraasadha. Viidiyoo kana hiree diraamaa irraa kan citedha. Hiree diraamaa TV OBN irratti darbaa ture. Saniif fani simboo arsiidhatan irraa kute. Akka beektaa akka nama goolii gashee dhufe mana akka akkam goota jira tagarsiisu maasarii tagarsiisu. Waaqoodha. Qateessu wallaachuu danda'a. Baay'een keessanii maraate jechuu dandeessu garuu hin maraanne. Viidiyoon kun yeroo isaan diraamaa hojjetan kan viidiyoo dudduuba citee bahudha. Yeroo hojjetan kan irraa citee bahu jechuudha. Viidiyoo kana malee hiree diraamaa irrattidha. OBN irratti darbaa sanadha. Waa meeqatti futanii heerumtanii isin? Ishiin kun eenyuun hin talle? Eeko isini waggaa meeqatti heerumtanii? Waggaa 4. 14? Ani badee maal na hoyyaan? Daawwadhaa fe'u. 17 ta'eetu 17 dura jira. Tiinaas TikTok irratti beektu mucaa wallisooti as intala Oromooti garuu Amaariffaan hojjetti. San Oromoofallee beektin seenan kun viidiyoo kan irratti arge garuu nama tola. Namoonni durii yeroo baay'ee waggaa umurii xinnaatti heerumu. Akkoo keessan maal yoo gaafatte umurii xinnaatti heerumu booddana kan umurii 25-27 heerumuu jalqabanii. Kuni viidiyoo Bekele Gerbaan fa'aa eegaidhaadha ba'anii viidiyoo beedha. Jechuun ibsa kennan malee viidiyoodhaan ammammaatti viidiyoodhaan ta'anii viidiyoo haasaa hin argine garuu viidiyoo lamman tokko isin argeera. Abba kutaa isin kuma. Ani waraan dubbattani ma. Abba kutaa. Si paarlaamaa gubbatti inumaa softanii amma maaf hin dubbattanii. Waraa maal dubbattu? Oh kana itti lakkisaayyuu. Taa'een jechuudha paarlaamaa gubbaattoon dubbatta maaf hin dubbattu. Namicha isa gidduu kana qofa naa ilaalaa isin aga dhumaatti. So akka wanti tokko hin taanetti itti deebi'ee ariifidha mooraalii isaati. Namni kun fedhee isin garuu itti deebi'ee faarsaatti dhufe. Viidiyoo kana garuu waan biraatti hin harkisinaa gara amantii sanaa tuquu osoo hin taane fanii ta'a jedheetan isiniif qoode waan ta'eef jechuudha. Malee amantiitti qoosu maal keessa akka hin gashine jechuu barbaadeetani. Oh my God!
Isaatu aadaa mumba sadii galchee godhe jennaan ittiin laal. Laal. Angumnaan yoo isin murteessii lamaa kan ijaajaan qaba. Haatu. Andulloonaan. Angumnaan yoo. Angumnaan. Isin murteessii lamaa kan ijaajaan qaba. Haatu. Maal lamaa kanatti? Murteessii lamaa kan ijaajaan qaba. Akka. Weetas? Video kana video Bekele Gerba fa'i yeroo isaan dhaadhaabaan kan namoonni simachuudha kan video waraabanii videoon namatti waraabame jiru erga san baanii video kana qofan arge kanaaf video silaati. Ayna chekana. Bashasha kanuma keessa iyyuu kolfee taphata. Oh. Magaalaa deebii baanee deebina Hamzaa wajjin galgala kana. Ay, Jawaar manuma turuu naftanyaa argitee naan dhiistu. Kun lega video. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qo'adhe kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan isinirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deemnutti